Ashamar kafune kam jirtu kabajum to tadawatu to horni midia kun odu gagababo guyarra kabanida odu gagababo guyarra kan siniti momo alla lisada abati guutu oramati hawani mootummaan gibra humna keenya waliin irratti fe'e jechuun komisa dhiyeessaa jira gibra humna walii fi buusiiwwan nagahee hin qabnee fi qaban haala ulfaataa keessa jiru jiraattonni yaada isaanii kennani gibra olaanaa lafa qonnaa lafa mana jireenyaa loon gaafatanii hanga lukkuutti akkasumas immoo biqiltuuwwan mootummaan dirqisiise uummata irraa funaanaa jiraachuu jiraattonni kutaalee garaagaraa himani godina baalee aanaa diishottis jiraattonni mootummaan gibra lafaa dabalatee horii gaafata hanga lukkuuttis gibra humna keenyaa olii itti kaffalchiisaa jiraachuus himatani bifuma wal fakkaatuun jiraattonni aanaa daabbaatti lafa kaaree meetira 200 irrattis duraan qarshii 400 kaffalaa turre amma qarshii 4500 hanga 5000 kaffalaa jirra jedhani qonnaan bultoonni aanichaas gibra duraan qarshii 400 hanga 600 kaffalaa turre amma tana qarshii 5000 hanga 6000tti kaffalaa jirra jechuun yaada isaanii himatan. Yuunivarsiitiin Jijjigaa barattoota hiriira balaaleffannaa jecha Oromoo godina Salaalee balaaleffachuuf sadaasa 22 bara 2024 qindeessan jedhee ari'uu fi murteessuu isaa maddeen himani. Yuunivarsiitiin barattoota hiriira kanaa qindeessan 17 barnoota irraa ari'uu fi maqaa isaanii kan maxxanse yoo ta'u kanneen keessaa qorannoon taasisuun barattoota 6 ari'uuf murteessuu isaa himame. Barattoonni Yuunivarsiitii Jijjigaa akkuma barattoota yuunivarsiitiiwwan biroo ajjechaa suukaneessaa fi yakka waraana namoota nagaa irratti raawwataman akka dhaabbatu yakkamaan akka seeratti dhiyaatu mirga nagaa jiraachuu lammiilee akka kabajamuu fi humni finxaalii faannoo Oromiyaa keessaa akka bahuu fi hiriira bahuun gaafatan kan jedhan maddeeni garuu bulchiinsi Yuunivarsiitii Jijjigaa gaafii mirga barattoota gaafatan cinaatti dhiisuun barattoota ari'aa jiraachuun himame. Waldaan wabii maccaa uummanni godina Wallaggaa Arfan keessatti rakkoo nageenyaatiif qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee haala ulfaataa keessa jiraataa jiru deeggarsa barbaada jedhe. Uummanni kun nyaataa fi bishaan dhugaatii illee kan hin qabnee fi akkasumas immoo tajaajiltoota kanneen akka wal'aansaa barnootaa fi waan dhala namaatiif barbaachisu argachuufis danqaa hamaa keessa akka jiru ibse. Guutuu Oromiyaa keessattis hawaasni rakkoo nageenyaatiin daramaa jiraatullee godina Wallaggaa Arfan keessattis hawaasni haala nageenyaa ulfaataa waggoota darban turee fi hanga ammaatti jiru rakkoo walirraa hin cinne keessa jiraataa waan jiruufis deeggarsa akka barbaadu waldaan wabii maccaa eeree jira. Kanaafuu uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru deeggarsa gochuu qaba jechuun waamicha isaa dabarse. Oduu biyya alaatiin. Erga finciltoonni Sooriyaa to'atanii Israa'el haleellaa qilleensaa 100 ol Sooriyaa keessatti raawwachuu gabaasonni mul'isani. Puutiin ofuma isaanii Bashar al-Saayidii fi kolugaltummaa kennanii jedhame. Garuu moomuun Asiyaad Raashiyaa fi Iraaniif qaanii guddaadha jette Ameerikaan. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa oduu gaggabaaboo biyya alaa biyya keessaa kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Oduu gaggabaaboo biyya alaa biyya keessaa kan isinitti himaa ture. Allah Lisa Dabati oduu gaggabaaboo biroon hanga walitti deebinutti immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.